Hello, nagaan waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu namoonni nan beenne ani Fitsumin jedhama. Chaanaalii koo kanaafi aaraa kan taatanii Fitsumin jedhamaani warri duraan turtan immoo baga nagaadhaan dhuftanii isiniin jedha. Akkam jirtu nagaa keessanii ani waaqayyo nagalatu baay'ee nagaa kooti. Akkam jireenyi haalli jiruuf jireenyaa maalirra jirtu isiniin jechuun barbaada. Galanni waaqayyoof haa ta'u isa irra iddoo kanaan nu ga'e maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Arra kan inni addanatti dhiyaadhee fi isinii wajjiniin waaqayyoo koo galateeffachuu fi maaliif guyyaa irraa ga'uu barbaadanii namoota guyyaa irraa ga'uu hin dandeenyetu jira. Fayyaa argachuu barbaadanii namoota fayyaa hin argannetu jira. Isinii warri na ilaalaa jirtanii fi ani garuu fayyaan qaba. Isarraan kan ka'e immoo waaqayyoorraan kan ka'e kun immoo jabina keenyaan miti, cimina keenyaan miti. Harki waaqayyoo sababii mana keenya irra jiruu fi harki waaqayyoo sababii jireenya keenya irra jiruu fi waaqayyoo yeroo hundumaa warra kan isaa ta'an beekaa. In eegaa in tiksaa karaa hundumaa eegee gara gaariitti geessachuudha. Kanaaf maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Yeroo kana immoo karaa galgalaa kanaa ani waaqayyoon galateeffachuu barbaade, keessi koo waaqayyoon eebbisuu barbaade. Maaliif waaqayyoo oolchaadha, waaqayyoo of kalchaadha. Yesus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Gooftaa qabbanaa kana, gooftaa jireenyaa kana. Isatti qabamee namni jiraatu hundumtuu jireenya bara baraa argata. Lafarrattis jireenya gaarii jiraata. Waaqarrattis immoo jireenya bara baraa argata. Kanaaf maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Isiniinis isa nagaa godhee biyyoota hundumaarraa warra jirtanii waaqa isa nagaa godhee guddiseen galateeffadha. Nuunis addanatti isa nagaa nu godhee waaqayyoon guddiseen galateeffadha. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kanaaf faarsaa tokko walii wajjin dhaggeeffachaatu itti fufeeni sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbiseeni waliijin kadhata gabaabaa hin kadhannaa. Maqaan waaqayyoo haa ulfaatu. Waaqayyootu nagaa nu godhe fira koo. Waaqayyootu nu jiraachise. Waaqayyootu naasuu garmalee nu oolche. Waaqayyootu birrannaa garmalee nu oolche. Kanaaf waaqa gargaarsa nuuf ta'e kana immoo in eebbisna. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Faarfannaa kana dhaggeeffachaa walii wajjin dhaggeeffanna. Haleluuyaa. Yesus bara baraan maqaan isaa ulfaatu. Yesus bara baraan maqaan isaa galateeffamu. Laura ውስጥ ልናገር ጌታ አለ ብዙ ነገር Hallelujah. Laura ውስጥ ልናገር ጌታ አለ ብዙ ነገር kan inni nu godhe waan baay'ee qabna waan dubbannu akkasumatti callumannee miti gochaa waaqayyoo nurra jira. Yene yarase Hallelujah. Yesus irraan kan kee nagaa qabna. Arraan kan nu ga'e waaqayyoodha. Utuu san taaneeti arraan geenyu turre. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Nagaa kan nu godhe waaqayyoodha. Akka nuun isa waaqeffannu kan nuuf eeyyame isa. Dilanda Yemat kaya
አንተ ብቻ ጌታ ሃሎኒ ባሮኒ ጅጅራሙ በራና ጋፈራ ዱኩባቱ ጅራ ጎፍታን ኬኛ ገሩን ጅጅራሙ መቃንሳ ውልፋቱ የኔን አንተና ታረገልኝ አለ ብዙ ነገር ታረገልኝ አለ ታረገልኝ አለ ብዙ ነገር ታረገልኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ Firagari kan nuftesa biya orma keessa tarka kan nama qabu Yesuus hallelujah Yesuus bara-baraan gooftaadha Yesus bara-baraan gooftaadha Amen Yesus gooftaadha Utun sodaatiin jiraanna nun laphee keenya guutuudhaan Yesus gooftaadha Yesus bichaadha waaqni keenya Yesus duwwaadha moo'uun kan isarra jiru natti tole mannisa አልመለስም ወደ ኋላ የግብፅን ሽንኩርት አልበላም ቃል ኪዳንን ገባው ለራስ አልመለስም ወደ ኋላ የግብፅን ሽንኩርት አልበላም ቃል ኪዳንን ገባው ለራስ ቦቴ keenya deebinu ኢየሱስ እጅን fuulduratti deemna ሃሌሉያ ናቲ ተሌራ ኢየሱስ ናቴ
jireenya koof ta'eera. Hallelujah. Bishaanii fi biddeen duwwaadhaan hin jiraatamu dubbii sagalee Waaqayyoo malee. ላንተ ይሁን አምልኮ ላንተ ይሁን ምስጋና ላንተ ይሁን አምልኮ ይገባሃልና ጌታዬ ይገባሃልና 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 ምስጋና ላንተ ይሁን ላንተ ይሁን ምስጋና ይገባሃልና ጌታዬ ይገባሃልና ይገባሃልና ኢየሱሴ ይገባሃልና ይገባሃልና ጌታዬ ይገባሃልና biyya lafaatti maa seexanatti maa galanni Waaqayyoof hin ta'a. ቀንበሬን ሰበርከው የዕዳ ጽሕፈቴን በአንተ ደመሰስከው ማኅተቤን ፈታ ቀንበሬን ሰበርከው የዕዳ ጽሕፈቴን በአንተ ደመሰስከው ጨለማዬ በርቷል ነፃ ወጥቻለሁ አመሰግንሃለሁ 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 አገለግልሃለሁ 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 አይተቤን ፈታ ቀንበሬን ሰበርከው የዕዳ ጽሕፈቴን በአንዴ ደመሰስከው ጨለማዬ በርቷል ነፃ ወጥቻለሁ አመሰግንሃለሁ 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 አገለግልሃለሁ አመሰግንሃለሁ galanni Waaqayyoof haa ta'u ulfinni Waaqayyoof haa ta'u hin hojjenna Waaqa keenyaaf hin dubbanna waa'ee Waaqa keenya gaarummaa Waaqa keenyaa hin odeessina biyya lafaatti seexanatti itti himna hojii seexanaa hundumaa diiguuf ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos mul'atedhamee caafamee jira kanaafi hojii diinaa diinnanuun naannoo keenyarraa sababii nuun addanaa waaqeffannuuf sababii nuun addana teenye maqaa Waaqayyoo isa jiraataa waamnuufi seexanni naannoo kanarraa dhukkubni naannoo kanarraa hidhaan naannoo kanarraa inni kam maqaan Waaqayyoo barabaraan eebbifamu inni nu jiraachise isa akka nuun faarfannuuf akka nuun mataa diina keenyarra dhaabannuuf akka nuun isa galateeffannuuf akka nuun isa eebbisnuufi kan nu kaa'e Waaqayyoodha maqaan isaa barabaraan kan eebbifame haa ta'u an Waaqa kootti guddiseen gammada Waaqa koo guddiseen galateeffadha maaliifi Waaqayyo oolchaadha of kalchaadha bara rakkinaa keessatti yoo dhiphattan yoo dhukkubsattan yoo yaaddoo keessa jiraattan yoo sodaattan waammadhaa Kiristoos Iyesuusin inni oolchaadha maaliifi inni Alaazaariin du'a keessaa kaase arrasnuufis Waaqa keenya kanaaf amma wangeela keessaa iddoo tokko dubbisee maqaa Waaqayyoo barabaraan eebbifamu wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 38 kaaseen dubbisa waa'ee Alaazaariiti Maartaa fi Maariyaamii abdii isaanii kutatanii maaliifi obboleessi isaanii already du'eera Alaazaar du'eera garaa isaanii kutataniiru edduma gooftaa Yesuus Kiristoos gara isaanii dhaqeeyyuu
inamanne ture isaan inamanne maaliif barsiisa obboleessi keenya utuuti addana jiraattee tatee induu ture jedhu malee akka inni isa booddee Alaazaariin kaasuu danda'u laphee isaanii keessa hin jiru ture Maariyaamiif Maartaan. Yesus garuu waan hojjechuu dhaqe qaba. Mana keessan keessa yeroo ol galu Waaqayyo Gooftaan Maccaa ilmi Waaqayyo Yesus Kiristoos mana keessanitti gaafa ol galu akkasumatti du'aa mana keessan keessatti dhiisee hin ba'u. Du'aa jiraataa godhee jiraachisee ba'a malee. Yesus bara baraan Gooftaadha. Kanaaf iddoo kana nan dubbisa. Yesus ammas of keessatti dhiphatee gara awwaalichaa dhaqee awwaalicha holqa dhagaati holqichi dhagaadhaan cufamee ture yommus Yesus dhagicha itti fuudhaa jedhee Maartaan obboleettiin isaa du'e immoo Gooftaa yoona foolii godhateera erga awwaalame har'a guyyaa arfaffaa isaati ittiin jette. Kanarratti Yesus yoo amante ulfina Waaqayyoo akka argitu ani sitti himeera. Kanaaf amantii nu barbaachisa. Ulfina Waaqayyoo arguudhaaf amantii nu barbaachisa. Amanuu nu barbaachisa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Waaqayyoo akka argitu sitti himeera isheedhaan jedhe. Kana booddee isaan dhagicha awwaalichatti fuudhanii Yesus garuu ol ilaalee yaa Abbaa anaaf dhaga'uu keetiif sin galateeffadha. Akka ati yeroo hundumaa ana dhageessu ani beekeera. Garuu namoonni as dhaabbatan kun akka ati ana ergite haa amananiifan kana dubbadha jedhe. Kana jedhee sagalee guddaadhaan Alaazaar as ba'i jedhee waame. Kanaaf namichi du'e ture sun awwaalicha keessaa gabba'ee miilla isaa lamaanii fi harka isaa lamaaniin wayyaa hidhamee fuula isaatti uffata maramee ture. Yesus irraa hiikaatii gadhiisaa hadhaquu jedhee isaan abboome. Ameen. Yesus Kiristoos bara baraan Gooftaan. Obboloota ko Maartaaf Maariyaami abdii kutatanii maaliif obboleessi isaan qaban jalaa du'eera. Erga du'e immoo reenfa isaatu mana keessa jira miti. Erga iddoo awwaalchaa keessa kaanii guyyaa 4 buleera. Kanaaf wanti isaaniin abdii godhachiisu hin turre. Wanti isaan itti abdatan tokko hin turre. Maaliif already obboleessi isaanii du'eera isaan awwaalanii bakka galaniiru warri Yihuudotaa dhaqanii isaaniin jajjabeessuu fi gara mana Maartaaf Maariyaam faa dhaqanii turan. Yeroo sana gara gararraa isaati yoo dubbifattanii Maartaanii yeroo isheen gadi baatee Gooftaa Yesus Kiristoos mana isaanii yeroo inni dhaqe gadi baatee argite warri Yihuudotaa Maariyaamii wajjin gara mana keessaa turan ishee isaaniin jajjabeessuuf warri dhaqani. Yeroo namni du'u namni akkasumaan nama jajjabeessa. Akkasumaan warri Yihuudotaa warri ishee bira dhaqanii isaan jajjabeessanis waa'ee Alaazaariif furmaata ta'uu hin dandeenye. Maaliif nama foonii akka isaanii sababii ta'eef. Garuu Yesus Kiristoos gaafa mana isaanii dhaqe Maartaanii kottu barsiisaan si dubbisa. Barsiisaan dhufee addana jira ittiin jette Maartaan Maariyaamiin. Isa booddee akkuma durii keessummaa dhadhaniitu gadi ba'anii warri Yihuudootaa warri isee duukaa turanis duukaa gadi ba'anii. Gadi ba'anii dhaqanii yeroo argani garuu waan haaraadha. Gooftaa Yesus Kiristoos akkuma dhaqeen akka keessummaatti mana isaanii keessa calluma jedhee taa'ee turee deemuun dhanne du'aa isaanii jiraataa godhuu dhaqe waan isaan jalaa du'etti lubbuutti godhuu dhaqe hojiidhaaf dhaqe Gooftaa Yesus bara addanarra ture hojii hojjetu hundumaa keessatti gara deemu hundumaatti daqiiqaaf sekondii tarkaanfatutti hojii guddaadha kan inni hojjetee deemu jechaadha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kanaaf isaanii yaadda'anii du'aa isaaniis awwaallatanii afaan isaanii qabatanii guyyaa 4ffaa isaaniiti. Kana gidduutti wanti aaraa ta'e Gooftaa Yesus Kiristoos gara mana isaanii dhaqee du'aan isaanii awwaala diigee ka'e. Kana booddee carqii irraa hiikaati gadhiisaa jedhe. Inni Gooftaan gadhiisisee hiikee gadhiifame takkaa hidhamee taa'uu hin danda'u. Waaqayyootu jedhe sababii ta'eef Alaazaar du'aa ka'uun dirqama. Alaazaar carqiin awwaala isa hidhe irraa hiikamuun dirqama. Sokkuunsaa deemuunsaa dirqama. Yeroo isaa miti du'ee awwaala keessa ciisuun Alaazaariif. Yeroo isaa miti
maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin jireenya keenya inni awwaalu bara keenya inni awwaalu akkasumatti jireenya keenyarraa in qolatama bara keenyarraa in qolatama. Kanaaf obboloota koo baay'ee iddoon kun natti tola. Maaliif du'a namaatti jireenya godha Waaqayyo. Abdii namni kutatee kun immoo dhiiseerani du'aadha kun yaaddoodhaan sodaadhaan dhiphina keessa warra jiran hundumaatiif warra waan du'a harkatti baatanii jiraniif gooftaa Yesuus Kiristoos arra jireenyatti jijjiiraaf. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Gooftaa guddaa kana waaqa bara baraa kana jiraataa kana isa amanattanii naan dhugaan isiniin jedha. Yesuus Kiristoos karaadha. Yesuus Kiristoos dhugaadha. Yesuus jireenya. Gara abbaa gonkumaa tokko isa malee dhaquun hin danda'amu. Gara abbaa gonkumaa karaa Kiristoosin malee karaa eenyuu dhaqamuun hin danda'amu. Karaa qulqullummaa keessanii dhaquu hin dandeessani. Karaa qabeenyaa keessanii dhaquu hin dandeessani. Karaa beekumsa keessanii dhaquu hin dandeessani. Karaa bifa keessanii dhaquu hin dandeessani. Karaa eenyuu malee karaa Kiristoosin malee gara abbaa tokkicha kan dhaqu tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf arra eessa jirra? Maalirra jirra obboloota koo? Maalirra dhaabbanne akka jirru of ilaallu. Kanaaf ani dubbii sagalee Waaqayyo kana waa'ee Kiristoosin dubbachuutti dudduuban deebi'u. Maaliif hojiin koo Waaqayyo tokkichi inni biyya lafaa kanarra na kaa'eef kana akkan dubbadhuufi dhalootatti akkan dubbadhuufi namoota du'a jala akkan miliqsuufi Waaqayyo gooftaan maccaa kan inni addana amma inni yeroo inni naa kennetti jiraadhutti guddummaa Waaqayyo dubbadhee darbuun barbaadaan. Waa'ee beekumsaa dubbachuun barbaadu, waa'ee qabeenyaa dubbachuun barbaadu, waa'ee bifaa dubbachuun barbaadu, waa'ee kamii dubbachuun barbaadu. Garuu inni hundumaa danda'u inni jireenyatti nu geessu Kiristoos Iyesuusi. Kanan isiniin jedhaarra maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kamiin iyyuu of hin jajan, kan ittiin of jajnu kam tokkollee hin qabnu. Kan ittiin ani guddaadha jennu kam tokkollee jireenya guddinaa tokko hin qabnu. Kiristoos guddaan, Kiristoos beekaan, Kiristoos jireenyi. Kanaaf isinitti nima obboloota koo gooftaa jireenyaa warri godhataniin fudhanne yeroonsaa amma, guyyaansaa amma, yeroonsaa amma. Dafaa yeroon Waaqayyoo mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Qalbii keessan jijjiiradha. Warri cubbuutti kuftan qalbii keessan jijjiiradha. Warri gooftaa Yesuus fayyisaa lubbuu keessanii godhataniin fudhanne gooftaa Yesuusin fayyisaa lubbuu keessanii godhadhaa fudhadhaa. Yesuus jireenya karaadha, dhugaadha, abdiidha. Kanaaf isiniinan jedha obboloota koo Waaqayyo gooftaan maccaa guddaa isinaa eebbisu. Waaqayyo gooftaan maccaa gara keessan haa ta'u. Dhukkubni bara keessa deemu kun jireenya keenya akka hin arganne, mana keenya akka hin arganneef Waaqayyoon jabeessinee kadhanna. Yoo ta'es immoo Waaqayyo keessatti nu ilaaluuf malee ittiin fuudhee kan nu balleessu mini. Yeroo hundumaa qorumsi yoo mana keessanitti dhufe amantoota taataniillee dhibee kanaan yoo qabamtani ani maaliif utuu Waaqayyoon amanuu akkamitti dhukkubi kun hin jedhina. Yesuus Kiristoos beekaadha. Yesuus Kiristoos qoree in ilaala. Maaliif Iyyoob caalaa namanni jaallatu hin jiru. Waaqayyo garaa qajeelaa Iyyoobiin hin jaallata. Iyyoob garuu biyya lafaa kanarratti nan isaa amma raammoo yaasutti amma wangeelli keenya dhugaanuuf ba'a waa'ee jireenya Iyyoob jechuudha. Kanaaf Waaqayyo Iyyoobiin baay'ee jaallata. Nama garaansaatti boqotudha. Nama garaa qajeelaa qabudha Iyyoobi. Garuu qabeenyaan isaatu nafin, fayyaan isaatu nafin, waan hundumaa irratti seexan harka rooshen ol fudhatte Iyyoobi Waaqayyo isaatiin daba irratti dubbachuun barbaanne. Kan wajjin jiraattu haadhi manaallee maaliif akkas taata arrabsiteen duutu amma jedhamu namoonni naannoo keessan jiran illee isinitti akkas Waaqayyo irratti dubbatan sababii dhiphina keessaniif, sababii yaaddoo keessaniif, sababii dhukkuba keessaniif Waaqayyo irratti akkas hin dubbatan kan isin godhan illee naannaa keessanitti yoo jiraatan innoo in ta'u Yesuus gaariidha. Waa'ee koof waan gaarii yaada. Yeroo hundumaa dhiphina keessaa isatu gara ifaatti na baasa, dukkana koo isatu ibsa jennee diina keenya irratti seexana irratti dubbachuu qabna jechuudha. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Yeroo kana diinni keenya kan inni nu baqatee dudduuba deebi'u ittuma jabaannee
yoo nuuni waaqayyoon hin kadhannu ta'e abdii keenya waaqayyoon yoo nuun hin godhannu ta'e isa namni jedhu duwwaa dhaggeeffannee dhuguma anarra miidhamatu ga'e anarra akkasi adabatu ga'e jennee namoota dubbatan sana duukaa dubbanna yoo ta'e yaada waaqayyoo keessaa baana. Garuu rakkinni yoo dhufe gidiraan yoo dhufe dhukkubni yoo dhufe amanannaa keessan isa guutuu ta'e Kiristoositti qabaadhaa. Wanta tokko Kiristoos karaasaa jiraataniinaan duutan illee gubbaa ol waaqarratti jireenya bara baraati. Jireenyi keenya inni nuun addanarratti tajaajilli akkasii hin jiru. Fayyinni namni dhukkubsatee fayyuu hin jiru ol gubbaa waaqarraa jechuudha. Dhukkubnis hin jiru, tajaajillis hin jiru. Waaqa keenya duwwaa faarfachuudha gaafa cidhannu. Fuula isaatti maanguddoota 20 arfanii gadi gombifamnee ulfina waaqayyoo keenyaaf laachuu duwwaadha. Kanaaf waan biyya lafaa irratti hafuudha hundumti isaa. Kanaaf waa'ee biyya lafaa kana dhiphachuu dhiisnee yaaduu dhiisnee yaadda'uu dhiisnee waaqayyoo keenya kadhachuu qabna. Kanadha ergaan qabu har'a waaqayyo gooftaan maccaa isinaa eebbisu. Lafa isin jirtanitti hundumaatti waaqayyo isinaa eegu. Nuuf maatii keenya isiniif maatii keessanii warra Itoophiyaa irra jirtanis warri biyyoota garaagaraa irra jirtanis warra Ameerikaa kana keessa jirtanis waaqayyo gooftaan mana keessaniif bara keessan eegu dhala keessan eegu jireenya keessan eeguun jedha. Baay'ee guddaan isin jaalladha baay'ee galatooma. Galgala kana kan inni qabadhee dhufe sagalee waaqayyoo du'aa namaa waaqayyo kaasuun danda'a. Waaqayyo dhukkubsachuu bichaadhaan utuu hin taane du'aa irraanfatame iyyuu guyyaa 4 isa buleeyyuu lubbuu itti godhee deebisee jiraachisuu akka danda'udha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanani dubbachuu dhufe har'a Yesuus Kiristoos jiraataa ta'uusaa, Yesuus Kiristoos gooftaa bara baraa ta'uusaa, waaqa bara baraa ta'uusaa dubbachuutti dudduuban deebi obboloota koo. Waa'ee isaa olmaa guddaan irraa qaba. Waaqayyoo gochaa guddaan irraa qaba. Lubbuu koo du'a jalaa kan miliqse isaa, jireenya koof mana koof dhala koo kan eege isaa. Kanaaf waaqayyoo bara baraan maqaan isaa eebbifamu, isiniinis eebbisu, barri keessan kan eebbaa ta'u. Iddoo jirtanitti nagaa naa ta'a isiniin jedha. Isiniin jaalladha. YouTube koo kanaaf aaraa warri taatan immoo Fitsumin jedhama. YouTube ko kana subscribe godha. Sagantaan asirratti gadhiisu hundumaa hin argitu. Sagantaa baay'een qaba, karoora baay'een qaba. Kanaafi subscribe gootanii waan an gadhiisu hundumaa arguu dandeessu jechuudha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu, gooftaan dachaa isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Shalom.